Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaata fulbaana 25 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 15 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pireesii Bilenesiyuum kaleessa beeksisanii jiran. Isaan waliin kan ibsa kennan abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jedhan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Haal dureewwan ittisa COVID-19 kanneen manneen barnootaa akka lakkoobsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30tti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Kunis gabaasaa keenya kabiraadha. Waa'ee baniinsa manneen barnootaaf waa'ee filannoo Itoophiyaa irratti yaada uummata keessaa walitti qabnes ni qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa irraa Biraan Hayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Ayyaana masqala baranaa jeequuf qaamonni karoorfatan akka jiran ragaa qabna jechuudhaan Koomishinarri Poolisii Federaalaa kan Itoophiyaa Ndaashaw Xaasa'uu ibsanii jiru. Eenyu akka ta'e garuu ifa hin baafne. Tarkaanfii of eeggannoo fudhatameenis poolisiin humnootii nageenyaa daandilee gara Finfinneetti seensisan 5 irra qubsiisee jira jedhan. Uummata waliin akkasumas mootummaa fi humnootii nageenyaa waliin walitti buusuuf fulbaana 25 booda jechuudhaan biyya keessaaf biyya alaa kanneen socho'an ta'uu ibsan. Gocha isaanii kanarraas akka of qusatan gaafataniiru. Uummanni biyyattii dammaqiinsaan haala jiru akka hordofuufis gaafatanii jiran. Ayyaanni masqalaa sanbata borii Itoophiyaa keessatti kabajama. Mootummaan Itoophiyaa manneen barnootaa sadarkaa 3tti qooduun deebisee banuuf murteessuusaa beeksisee jira. Weerara vaayirasii kooronaaf jecha mootummaan baatii bitooteessa darbe manneen barnootaa cufuun ni yaadatama. Manni barumsaa akka banamu murtaa'u kana kan ilaaleen maatiiwwan barattootaa, barattoonnii fi barsiisonni yaada kennan qabu oduu boodatti deebina. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaalee 5 fi aanaawwan 18 gandeen 41 keessatti balaa lolaan bishaanii dhaqqabsiiseen namni 22,000 ol manaaf qe'ee irraa godaanuusaa bulchiinsichi beeksisee jira. Keessumaa naannoo Gondar Kibbaa, aanaa Fogaraa, Liiboo, Kamakamii fi Darraa akkasumas godina Gondar giddu galeessaa aanaa Dambiyaatti haroo yookaan harri xaanaa guutuu waliin wal qabatee namoonni lakkoofsi isaanii guddaa ta'e godaansaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaa dunkaana keessa kan buufatanii fi bantii mana isaanii irratti qooxii gubbaa akka jiran ibsameera. Balaa lolaa geessisuu ammaan dura kan baratame ta'us innammaa adda jedhu. Lubbuun nama lamaas darbuu dubbatanii gargaarsis nu barbaachisaa jedhanii jiran. Naannoo magaalaa Baahar Daaritti namoonni naannaa Dabra Maariyaam jiraatan haroon xaanaa waan guuteef naannoo isaanii gadhiisanii deemu jira. Mootummaan Keeniyaa paarlaamaa biyyattii akka diiguu fi yaadni abbaan alangaa biyyattii dhiyeessan Keeniyaa keessatti ijoo dubbii ta'ee jira. Pireezidaantiin waldaa ogeeyyii seeraa Keeniyaa kaleessa akka jedhame sanatti pireezidaantii Keenyaataan onkololeessa 12tti paarlaamaa kana hin diigan taanaan mormiidhaan dhaqnee paarlaamaa cufnaa jedhaniiru. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasa erge qaba. Heerri mootummaa Keeniyaa bara 2010 ragga'e warra uummata bakka bu'u keessa walqixxummaan saalaa akka jiraatu jija. Seera kana raawwitti kageeddaruu dadhabe paarlaamaan biyyattii gidduu kana balaaleffatamaatti jira. Kanaafis abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa pireezidaantiin Keeniyaa aangoo qabuun warra paarlaamaa kana teessoo irraa bittinsuu qaba murtee jedhu ilaalchisuun qaamoleen mootummaa Keeniyaa hedduun yaada wal falmisiisu kennaa jiru. Murtoo kana kan deeggaraa jiran pireezidaantiin hawaasa ogeeyyii seeraa Keeniyaa Neelsan Haabii akka maaraagaan jedhan pireezidaantiin biyyattii raawwachuu baannaan mormiidhaan dhaqnee paarlaamaa biyyattii cufnaa jedhan. Yes, we meant that. We'll occupy parliament.
because anybody who will be in parliament in the name of a parliamentarians past the 12th of October will be at first passer. Akkas jedhu Nelson Havi. Eeyyee paarlaamaa dhaqnee ni uggurra. Sababni isaas onkoloolessa 12 booda miseensi duraanii gara gamoo sanii dhaqu martuu ofiin ofiidha. Aangoo sabni keenya akka seera tumaniif kenneefis hin jiru. Kanaaf egaa mirgaa fi aboo heera biyya keenyaan nuuf kennameeni dhaqnee tarkaanfii malu ni fudhannaa mormiidhaanis paarlaamaa kana ni uggurra. Waan kanaan dura Burkina Fasootti mudate asitti irra deebi'uu hin feenu nuti. Wanti nuti feenu hojjetan akka bakka san qabatan feenaa jechuun dubbatu. We want these people out to the parliament. Mr. Raviin boordiin filannoo Keeniyaa ji'a 3 keessatti filannoo bakka bu'oota paarlaamaa akka geessu ministeerri maallaqaa biyyattiis mindaa warraa akka ugguru gaafatan. Qaamolee fi mootummooleen addunyaas yoo mootummaa Keeniyaa faana walii galan dhimmi paarlaamaa biyyattii balatu yoo jiraate keessa seenuurraa akka of qusatan gaafatanii miseensonni paartilee siyaasaa biyyattiis yaada kanaaf bitamuu qabu jedhan. Yaada paarlaamaa biyyattii bittimsuu kana irratti garuu himanni mana murtiitti irratti banamee jira. Jiraattonni 2 murteen kun hiika seera dhaddacha mana murtii barbaadaa jedhanii himannaan manni murtii olaanaa Keeniyaa murteen kun yeroof dhaabbatee himata baname dhaggeeffachuuf ammoo onkoloolessa 7tti beellama qabateeti jira. Dhimma kana irratti bulchiinsi Keeniyaatti haga yoonaa ka callise yoo ta'u dursaan paartii mormituu duraanii Raayilaa Amolo Odingaa garuu Keeniyaatti murtee kennuun dura warra dhimmi kun ilaallatu duuka gadi fageenyaan mari'achuu qabu jechuun akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit. Kan biyyoota 15 miseensummaan qabu hawaasni dinagdee kan biyyoota Afrikaa gama dhiyaa yookaan ECOWAS uggura biyya Maalii caccabse yoo irraa kaasee har'a labsuu mala jedhameera. Pireezidaantii yeroo ce'umsaa Maalii ka ta'an Naadaaw har'a Baamaakoo keessatti kan kakatanii waggaa tokkoof walakkaadhaaf aangoo qabatu. Jala bultii sirna kakuu kanaatti Naadaaw pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii fi araartaa ECOWAS ka ta'an Goodluck Jonathan waliin wal arganiiru. Jonathan akka jedhanitti pireezidaantii haaraan kun Maalii keessatti aangoo qabachuun jaarmiyaa ECOWAS garaa ciibsa yoo ta'e har'a kan ibsamu ta'uu hubachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtas Washington DC irraa kan dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Billeenesiyuum kaleessa beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa. Kaleessa galgala waajjira muummicha ministeeraa keessatti dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtuu ka ta'an Billeenesiyuum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf Billeenesiyuum deebii kennaniiru. It's not only what I believe that this is a conviction of the federal government, this is a conviction of the Prime Minister as well. Kun amantii koo qofaa utuu hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal dha'uu qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haa dhiisu eenyu irratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis kana laalchisee innaa ibsan sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan. People have to be held accountable to the extent of their participation. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu.
Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan namoonni dhuunfaaf dargaggoonni waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa kan sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan. So some might characterize it as mass arrest, but it's because hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotii adda addaan ibsamaniiru keessumaa koomishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi gabataa lahagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e biillaaneesiyyuun gaafatamanii. Definitely there is a call for that. For anybody that's willing to invest as well. Dhuguma waamichi jira. Pirojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenya uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu ka barbaadan maraaf banaadha jedhan. Biillaaneesiyyuun ibsa jalqaba irratti kennaniin waggaa darbe milkaa'ina argame jedhan innaa tarreessan qormaataawwan gurguddaa mudate jedhanis tarreessaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara gabaasaatti aanutti ceena. Haaldureewwan COVID-19 baatiilee 3 keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firew Daayireektara Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asobsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa sadaffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun banamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan. Daayirektarittiin Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo. ትምህርት ቢሮ እንዲሁም በየክልሉ ያለ አመራርና የትምህርት ማህበረሰቡ ቢሮን ቡልቺሳ ናኖሌ ማርቲኑ አከሱማስ ከነን ናኖ ሰነ ኬሰ ጅራን ሆገንሲ ፊ ሐዋስኒ በርኖታ መኒ በርኖታ ሱን አከ በነሙ ታሲሱ ረት ሃልዱሬ ሰነ ጉቱፍ ወልገርጋሩን ሆጀቹ ደንደው ከነረት ሐዋሲችስ ኢትጋፈተመ ቀባ ጀቹድ ደሜ በርኖታ ቆፎቶን ታኔ ቃምኒ አች ኬሳ ቆደ ቀቡ ካኒስ fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haaldureen manneen barnootaa sana banuu dandeessisu akka guutaman hojjechuutu irraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisama. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha. Guyyoonni baniinsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walgahii mootummaan geggeesse kan ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektarittiin Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Aragwaa Maammoo. Tartiibni yookaan duraa boonni baniinsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan. በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርከት ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የአካባቢ keessumaa naannoo tamsaasni vaayirasii baay'inaan keessatti mul'atu keessatti gara boodaa akka banaman taasifame gara onkoloolessa 30 jechuudha. Gara naannoo baadiyyaatti akka ragaan eegumsa fayyaa agarsiisutti naannoon vaayirasichi baay'inaan itti hin argamnetti manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsa